Akkam jirtu jaalatamtoota dhaggeeffattoota kiyya bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkuma barate meeqa hardhas yaada isin barsiisa kan jedhee yaada isiniif qabadhee dhufee jira. Keessattuu qophii hardhaatiin dubartoonni guyyaatti yeroo meeqa miirri wal qunnamtii isaanii kakaa yookaan immoo wal qunnamtii guyyaatti yeroo meeqa raawwachuu barbaadu kan jedhu kan mari'annu ta'a. Egaa kana beekuun keessattuu dhiiraaf hedduu faayidaa qabeessa. Maaliif waan kana hubachuudhaan jaartii teessan yookaan jaalallee teessan akkamitti gammachiisuu dandeessan odeeffannoo kan isiniif kennu ta'a. Hanga dhumaa nu wajji tura. Egaa dhiironni baay'een akka itti yaadan dubartoonni hagas mara fedhii wal qunnamtii saalaa hin qabaatanii yookaan immoo hanga dhiirotaa hin hawwanii hin yaadanii jettanii yaaduu dandeessu. Garuu yeroo dhiyoon as qorannoowwan dalagaman akka mul'isanitti dubartoonni dhiirota caalaa waa'ee wal qunnamtii saalaa ni yaadu, waa'ee isaa sammuu keessa ni deddeebisu. Maybe averageidhaan tilmaamaan akka kaa'ametti guyyatti yeroo 10 fi hanga 15 jidduu kan ga'u. Kun jechuun sa'a 2 fi sa'a 3 caalaa jechuudha. Waa'ee kana sammuu isaaniitti ni deddeebisu. Kun averageidhaan kan kaa'amedha. Sanii olis kan yaadan ni jiru. Qorannoowwan biraas kan kaa'ame 15 hanga 20 jidduutis guyyatti kan yaadanis ni jiru. Kanaaf hanga isin yaaddan adda kan ta'e dubartoonni fedhiin wal qunnamtii isaanii hedduu waan ta'eef isin ammoo keessattuu dhiironni yookaan jaalalleewwan dalagaadhaan yookaan barumsaan biizii kan taatan jaartii teessaniif yookaan jaalallee teessaniif sirriitti yeroo qabaachuu fi teekkeer gochuun dirqama ta'uu qaba. Fedhii wal qunnamtii ishee sirriitti hubachuu fi qabdu. Kana wajjin wal qabate ammoo guyyatti yeroo meeqa yookaan immoo torbaanitti yeroo meeqa osoo raawwatamee fayyummaadha kan jedhu yoo kaasnu saniin dura garuu yaadni dogoggoraan hedduun maali? Wal qunnamtii saalaa guyyaa guyyaan yeroo hundaan raawwachuun fayyummaadha. Kana wajjin wal qabatee yaada dogoggoraa qabdan kaasa kan saayinsii wajjin wal qabateedha kan isiniif haasa'u. Amma fakkeenyaaf dhiirri tokko ani guyyaa guyyaan yoo wal qunnamtii raawwadhe qaamni kiyya ni dhuma ni qal'adha. Yaadni akkanaa kan ka'u ni jira yookaan ka'uus ni danda'a. Garuu yaadni kun hedduu dogoggora kan ta'edha. Yeroo tokko wal qunnamtii raawwatanii kaaloorii gubdan normaalii nyaata muraasa nyaachuudhaan deebisuun ni danda'ama yookaan immoo deebisuus ni dandeessu. Kanaaf hagas mara wanta yaaddessu miti. Kanaaf torbaanitti miti guyyaa guyyaatti osoo raawwatanii miidhaa tokkollee hin qabu. Keessattuu fayyaadhaaf hedduu takka gaariidha. Torbaanitti yeroo 2 fi sanii ol kan raawwatan dhukkuba onnee qabamuun isaanii hedduu gadi bu'aadha. Chaansiin isaanii. Kanaaf kana wajjin wal qabatee isin wal qunnamtii raawwachuun yookaan guyyaa guyyaan raawwachuun waan tokkollee kan rakkoo qabu miti. Yaada hedduu dogoggora kan ta'edha. Kanaaf jaartii teessan sirriitti gammachiisuu qabdu. Maaliif akkuma reef jedhe guyyatti hanga yeroo 15 kan ga'u 10 hanga 15 kan ga'u sammuu isitti sirriitti deddeebisaa yaaduu dandeessi. Waa'ee wal qunnamtii jechuudha. Averageidhaan kanaaf dhiironni bultii keessa jirtan jaalallee qabdan sirriitti ishee hubachuudhaan gammachiisuun dirqama ta'uu qaba. Yaada dogongoraa ta'e dhiisuudhaan sirriitti wal mari'achuun walitti dubbachuun wal hubachuudhaan raawwachuudha. Egaa garaagarummaan dhiiraa fi dubartii jidduu jiru maali? Dhiironni hiriyoota isaanii wajjin ni haasa'u karaa ifa ta'een jechuudha. Dubartoonni garuu faallaa dhiiraatiin wal qunnamtii ni hawwu. Dhiironni haasaanii dhiisuu ni danda'u. Dubartoonni garuu sammuu isaanii keessa hedduu yaadu yookaan diriim godhu. Deddeebisaa sammuu isaanii keessa sirriitti yaadu. Egaa kan gargar godhu dhiiraa fi shamarree. Maybe shamarroonni waa'ee wal qunnamtii kana kan yaadaniif yookaan kan jaalataniif sababni maali yoo jenne jaalalli isaanii yookaan jaarsa isaanii wal qunnamtii saalaa wajjin wal qabatee sirriitti qabatanii kan ofii godhanii qabachuu waan danda'aniif akkasumas jaalala isaanii sirriitti jabeeffachuu waan danda'aniifidha. Kan biraa physical intimacy yookaan walitti dhufeenya wal qunnamtii saalaa keessa kan addate waan uumuu fi normaalii jaalalleewwan lamaan wal qunnamtii raawwatanii fi kan hin raawwanne jidduu yoo ilaaltan baawundiin hedduu kan jabaatu wal qunnamtii yeroo baay'ee raawwatan bira waan ta'eef jaalala guddaatu uumamaa deema.
Karaa biraatiin ammoo namoonni istiresii qabdan furmaanni guddaa istiresii qabdaniif qoricha ajaa'ibaati. Wal quunnamtii saalaa booda istiresiin hamma ta'e waan hirdhisuuf jechuudha. Namoonni ispoortii hin dalagnes wal quunnamtii saalaa raawwachuun fayyaadhaaf hedduu bareedaadha. Keessattuu dhukkuba onnee chaansiin qabamuu keessanii hedduu gadi bu'aadha. Kanaaf haala kanaan wal quunnamtii raawwachuun guyyaa lama lamaan ta'uu danda'a, torbaanittis ta'uu danda'a. Fayyaadhaaf faayidaa bareedaa qaba. Egaa poointiiwwan garaagaraa isiniif kaasee jira. Kanneen keessaa akka barumsa irraa argattan abdiin qaba. Maybe yaadaa fi gaafii qabdan akkasumas qophii isiniif akka dalagu barbaadan komentii jalatti barreessaa, yaada qabdanis barreessaa komentii jalatti. Qophiin kunis yoo isinitti tole laayikis gochuu hin dagatinaa. Hanga dhumaa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Namoonni biroofis akka irraa baratan sheer gochuu hin dagatinaa. Qophii barsiisoo birootiin walitti dhufnaa. Nagaatti.